Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadarkaa Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa keessummaa haaraa waa qabannee dhiyaannee jirra. Abbaa keenya kanaan wal isin barsiisuutiif dhufnee jirra. Abbaan keenya kun maqaan isaanii eenyu akka ta'an kallattumaan isin beeksisu jechuudha. Eessarraa akka dhufan illee haala hojii isaanii adeemsa waa hedduu irraa baranna jechuudha. Amma abbaa keenya maqaan keessan eenyu isiniin jenna duraan dursa. Maqaan koo Abbaa Gabra Yesuus Kabbadaan jedhama. Kan itti addee godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Saqaadha. Amma kanan jiraadhu garuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Baskaana Qulqullicha Haabunni Taklaa Hayimaanotii bakka fayyina lubbuu kan taate achirrattan tajaajilaa jira. Tajaajila guddaa hojjetaa jirra. Achitti dinqiileen garaagaraa waa'een gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos warra inni kabaja laatee fi warra inni ulfina laatee fi maal akka isaan ta'an baay'een namoota qulqulloonni gatii hin qaban gaafa jedhan ergamoonni gatii hin qaban gaafa jedhan Waaqayyo garuu akka isaan gatii qaban yeroo ragaa bahu uummata isaa qaamatti beeksisee barsiisu baay'ee isaa yerootti arginu ni jiraata jechuudha. Bakka ittiin bakka fayyinaa dhugumatti namoonni baay'een dhaqanii achitti fayyaa jiru. Biyyoota garaagaraa dhaqanii darbees guddaa waa'ee bakkaatti kan gaafadhu ijoollee maabara durboo maaramii yookiis obboloota koo kan ta'an yeroo seenaa achirraatiin dabarsan bakka garaagaraatti feesbuuk irrattis ta'ee karaa garaagaraa barumsa garaagaraatu darbaa jira waa'een bakka sana. Kanaaf amma bakka itti isaaniitiin argamaa jechuudha. Tolee abbaan keenya kun maqaan isaanii akkuma isin beeksisanii jiranitti Abbaa Gabre Yesuus Kabbadaa jedhamu. Dhaloonni isaanii godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Saqaa Bataskaana Dubree Maariyaamii kan ta'anidha. Abbaan keenya kun faaruu baasaniitii jiru jechuudha. Faaruu isaanii keessa bara kam akka eegalan illee walumaan akka eegalle hubachaa jechuudha. Bara kam akka eegalan dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsitu. Isaan keessa faaruu keessan yeroo jalqabaa keessa Maraanaataa kan jedhullee jira jechuudha. Isallee akkamiin akka maaliif akka jettanillee kallattumaan dhaggeeffattootaaf ibsitu jechuudha. Duraan dursa bara kam faaruu baasan isin? Ani faaruu hojjechuun dursa utuun duqqannaa hin eegalin utuu waa'ee duqqannaa barachaa jiru waa'ee faarfannaa baasuu laphee koo keessa fa'ee innis maaf laphee koo keessa fagaa jiru namoonni baay'een isaanii gaafa faaruu baasan gaafa faaruu hojjetanii baay'ee laphee kootti tola faaruu garaagaraa gaafa dhaggeeffadhu amma abaduu malee bara sanatti irraatii baay'ee kan na gammachaa ture obboleessa keenya kan amma gantuu ta'e ba'ee obboleessa keenya faarfataa Maraa'ol Waashin faarfataa Firaa'ol Waashin Firaa'olli Moosaa kan jedhamu faaruun isaa baay'ee namatti tola. Isa ilaalee yooman akkas faarfannaa baasa jechuun yaadaan ture. Garuu utuu yaadu taa'ee yeedaloo xiqqoo ishee barreessuun eegale. Innis kanan jalqabe bara 2008 obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Dassaaleny kan jedhamu jira. Obboloonni koo faarfataa Daaqoon Dassaaleny fi Daaqoon Dabalaa fi Daaqoon Taammanaa jedhamu waliin subaayee afuuraa qabannee subaayee afuuraa keessa teenyee bultii 14 subaayee qabannee waa'ee faarfannaatii fi teenyee otoo ilaallu obboleessa koo faarfataa Dassaalenyiin faarfannaa barreessinee baane faaruu kana baasuuf garuu haalli nuuf hin mijannee namni kaanuu banuu hin jiru ture. Utuu teenyuu garuu faaruu kana akka hojjennu Waaqayyo dirqamadha jennaan Waaqayyo bahuutii qaba jennaan 2009 faaruu keenya hojjechuuf qabsoo isa dhumaa eegalle Waaqa galatu walumaan taanee faaruu hojjenne. Maraanaataa jechuun addunyaan bara kana baay'een Kiristoosiin wallaalanii baay'een daandii irraa kaatanii waan jiraniif Maraanaataa jechuun dafii nuuf kottu gooftaa keenya jechuudha hiikisaa. Gooftaan keenya yoo dafee nuu dhufe furmaanni waan argamuuf lakki Maraanaataa jedhee Waaqayyoon galateeffachuun qaba. Uummanni Waaqayyoos immoo bara dhiibbootti immoo Maraanaataa jedhanii galateeffachuutii qabu jedheetan faarfannaa Maraanaataa jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Eeshaa akkuma isaan ibsanii jiran jechuudha. Faaruu kan eegalan bara 2009 kan waliin hojjennedha jechuudha. Kaasetta jalqabaa kan waliin hojjennedha. Maraanaataa jechuun gooftaa keenya dafii kottu jechuudha jedhanii jechuudha. Faaruu isaanii keessaa tokko Maraanaataa kan jedhu sana waliin faarfanna jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Faarfannicha waliin dhaggeeffannee eega hordofnee booda immoo gara itti aanutti dabarra jechuudha.
maatii waaqayyoo kan dhaggeeffatan kun faaruu isaanii marsaa jalqabaa kan waliin hojjennedha jechuudha. Shakkiin qabu inni gooftaan maraanaataa jedhaniiti hojjetaniitu jiru jechuudha. Faaruu amma yeroo kaasetti meeqaffaa akka hojjetan isiniif ibsu jechuudha. Maatii waaqayyoo bakka garaagaraa teessanis kan daawwattan namoonni na beektanis ta'ee kan na hin beekne faaruun koo amma albamii ja'affaarra gaheera. Albamii ja'affaa jechuun faaruu tokkoffaa hiriyoota koo faana, faaruu ishee dhumaa kan ammoo ammas hiriyoota koo faana, faaruu albamii 4 garuu bichaa koo kan maxxanse jechuudha. Faarfannaa koo keessaa warqoottis faarulee albamii 3 maxxansee kiraaraa isoottis faaruu albamii 1 maxxanseera. Maaliifidhaa faaruu koo kana keessatti waa'een cinkii yookiis waa'een dhiphinate waa'idoo waan natti dhaga'ameef haala gidiraalee garaagaraa keessa taa'uun tewaayidoon cinkii keessa jirtu keessaa gidiraa keessa jirtu keessaa akka isheen baatu ijoolleen tewaayidoos akka jabataniif faaruu jajjabinaa baay'isaas baay'isan jira. Faaruu koo keessaatis baay'ee kan natti tolu faaruun albamii 3ffaa baasee gaafa itti manni amantaa keenya gubattu gaafa itti manni amantaa keenya baddu faaruu ana jedhe tokko keessaa kan natti tolu nu agarsiisaa maaloo jedha. Nu agarsiisaa maaloo kan daawwattan baay'ee kan jirtu. Nu agarsiisaa maaloo jedhee faarfannaa kanan baasee fi abboonni keenya daandii ta'anii nu fiillafiitii deemanii daandii dhugaa akka nu agarsiisaniif. Maaliif manni amantaa keenya mana amantaa dhugaatu taatee jirtu rakkoo tokko otoo hin qabaatin dhugummaa isheetii fi amantaa dhugaa ta'uu isheef jibbamtee yeroo gubatutti baay'ee na gaddisiisuun faarfannaa kana baasan jira. Darbees faaruu koo azumaachi dhumaarratti maaliinan goolabe maaf akkas goote kan jedhan baay'een isaa jiraachuu danda'u. Faaruu kana gaafan goolabe yeroo isaatti ani abbaa hin taane yookiis faarfatamadha malee hin molokotni kennaalee garaagaraa keessa hin galle. Garuu maafan jedhe maaf kana godhanii jedhanii namoonni baay'een kan gaaffii kaasan jiraachuu danda'u. Ani garuu jecha kana kanan jedhe innis jechi koo baay'isee gaafan galu dammaqnee haa kadhannu baay'ee sodaachiseera jedha. Dhugumatti baratti dammaqanii kadhatan baratti taa'an miti. Kanaaf dammaqnee haa kadhannu jedhee faarfannicha jedhee dhumarra gahee dammaqnee haa kadhannu baay'ee sodaachiseera. Kan seera gooftaan inni immoo yeeyyota baay'ateera. Bara keenya keessa gantuun baay'atanii jiru. Gantoonni waan baay'ataniif dammaqnee yoo kadhanne jara kana keessaa hin baane jedha. Dhumarra gahee yoo deebi'uutii baatanii akkuma aariyoos hin hidhaman. Dhugumatti warreen daandii dhugaa hin jaallanne warreen amantaa abboota keenyaa kaadan ammallee akka aariyoos hin hidhamudhas nu duraatis immoo hidhaman jechuudhaan faaruu kana xumure. Faaruu kana xumuree gaafa bahus baay'ee cinkii yookiis haalli bara sana yeroo sana faaruu kana ta'etti naa hin taane maaf namoonni baay'een waan walirraa fagaanneef qaama waan fagaanneef waan baay'ee labsaa turan. Garuu ani qaamaan fagaadhu yaadan saba koo bukkeen jirta. Ammas taanaan faaruulee garaagaraa inni kun xiqqoodhas faaruun ammoo jedhe xiqqoodha garuu faaruu kana caalaa qophaa'ee tan jira. Yaa maatii waaqayyoo biyya keessa ta'e alas kan jirtan biyyoota garaagaraa keessanii fannoo kiristoos kan kaawwattan ijoollee haadha keenya qulqulluu durboomaa kan taatan ammallee faaruulee garaagaraa qabaadheetiin dhufaan jira jabaadhaan eegaan jira. Faaruu isaanii keessaa jechuudha nu agarsiisaa maaloo abbootiin daandii dhugaa kan jedhu namoonni baay'een daawwattanitti jirtu firii tawaahidoo tuubirraa kan argattan jechuudha. Ammas faaruuwwan hafan kan isaanii kan abbaa keenya kanaa jechuudha baay'eetu dhufaa jira gara duubaatti jechuudha. Ammas faarfannaa waliin hojjenne keessaa hin shakkinu kan jenne waliin hojjenne tana waa hedduu qormaanni hedduun nu mudatee ture gaaficha guyyaa sana. Amani malee hin sodaatiin. Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 36. Waliin ordofaa turre obboloota keenya wajjin gaafa sanatti baay'isee kan na gaddisiisu yoo jiraate gaafa isaan gonfoo qoobii kana ofirraa kaasu jedhanitti haa du'uutiin qaba malee gonfoo qoobii ofirraa hin kaasu jedhee falmaatiin ture. Maafi qoobiin kun qoobii abboota keenyaa waan ta'eef lafa hin kaa'u jechuudhaan yeroo itti falmu obboloonni koo baay'een isaanii gaafan kana dubbadhu
kan naa jiru kan gadda jiru maaliifidha wantichi baay'ee kan nama sodaachisu kan nama gaddisiisu ture. Gaafa kana obboleessi keenya otoo qoratamnu baay'ees guyyaa sana gaddi kanatti dhagahama. Obboleessi koo faarfataa Daaqoon Gabbisaa kan jedhamu qoratamee gabbee gaafa inni taa'utiin yoo taate dhufanii kabalan baay'ee nama gaddisiisu cinkii guddaan gaafa nurra ga'u yeroo taate xumurree waaqaaf galatu faaruu keenya hin shakkinu jennee isiniif qopheeffanne dhiyaanne. Isinis immoo hin shakkinu kan jedhu kana akka itti shakkine itti shakkootoon taane nuti dhiphuuf cinkii keessa teenye waa isiniif qopheessine isin immoo akka waliif sheer laayik gootanii akka daawwattan akka faarfattan akka ittiin mana waaqayyoo bareechitan maqaa waaqayyootiin isin beeksifna. Waa'ee faaruu kanaa baay'ee namoota hedduudhaaf gaaffii ta'e ajaa'iba kan turedha jechuudha. Hin shakkinu inni faaruu nuti kan hojjechuu deemne faaruu biraa ture. Yeroo kana sanas eeyyamsiisnee waan nutti nurka jiruuf eeyyamnisaa jechuudha. Hin shakkinu gonkumaa kana baasuu qabna. Ijoolleen shanan keenya iyyuu walaloon kun kunoo jira waan ta'eetiif waliin hojjenna jennee ceesisa jalqabaa ofii koodha faarfadhee ceesisa itti aanu faarfattuu ayyaantuu waggaarii faarfattee waa'ee haadha keenya dubroo maariyaami abbaan keenya abbaan gabre yesuus immoo waa'ee ergamoota hin shakkinu ergamoota waaqaa nuti ni kabajnaa jedhani. Obboleessi keenya faarfataan Aabel faarfataan Gabbisaanis waa hedduu akka waliin faarfanne faarfattoota 5 taane ceesisa fudhannee jechuudha. Kanaaf guyyaan sun guyyaa addaadha. Baay'ee addaadha dhugaa seenaa guddaa galmeessine jechuudha. Kunoo abbaan keenya waa hedduu kaasaniiti jiru. Gara fuulduraatti faaruu qabatanii dhiyaachaa jirtan jira. Faaruun kun maal jedha? Waa'ee zarfee maal jettu? Waa'ee Firaa'ol maal jettu? Waa'ee zarfee faaruun alabeemii sadaffaa keessatti hojjedhe keessatti jira. Waa'een zarfee akkas jedha. Zarfeen nama dhugumatti biiftuu tewaayidoo taate jennee eennetu bade. Gaafa isheen baddu guyyaa gaaf tokkootiin qaama silkiin natti haasaa turte. Akkaan dhufuu fi waan baay'ee natti haasofte. Gaafa kana garuu ani immoo akkasuma jedheeni. Yeneen ardoos jedhanii utuu faarsanii har'a garuu hin sirbu handaraasha keessaa awwaara kaasanii jechuudhaan faarfannaa koo waa'ee ishee namoota baay'ee waa'ee isheetiin gadda waan jedhanii fi gadda keessaa baasuuf saboota koo gammachiisu waa'ee zarfee akka yeneen ardoos jedhanii utuu faarsanii yeneen ardoos jedhanii utuu faarsanii har'a garuu hin sirbu handaraasha keessaa awwaara kaasanii har'a garuu hin sirbu handaraasha keessaa awwaara kaasanii. Utuu beektuu waa'ee handaraashaa utuu beektuu waa'ee mana duwwaa manni duwwaan maal akka ta'e manni duwwaan bu'aansaa maal akka ta'e utuu beektuu gaafa isheen baatu har'a hin sirbu handaraasha keessaa jechuun an baase ture. Gama faarfataa Firaa'olitti yoon deebi'u faarfataan Firaa'ol wal barree turre gaafa ani kottu daandiitti deebi'u jedhu kottu ta'uu baannaan simmaraachaa jedhe ture. Faaruun kunis albamii kota sadaffaa keessa jira. Isaan immoo akka ture een maraate jedhu laata yoona taaddisooni een maraate jedhu laata yoona taaddisooni angaruu dhugaa bahuunni suwaa'ee tewaayidoo hadhaagaani angaruu dhugaa bahuunni suwaa'ee tewaayidoo hadhaagaani ani waa'ee tewaayidoo maallaqaanis ta'e maaliinis ta'e eessaanii dhufanii baddaanii dhufan gonkumaa dubbachuu waan inni calluma hin jedhu waa'ee tewaayidoo jechuun gaafa isaan akkatti dhufan jara kanaaf akkataniin isaaniif deebi. Kanaaf anis akka amantaa koo hin gadhiisne waan an beekuuf maal akka isheen taate waan an beekuuf eessaas akka isheen na fidde waan an beekuuf gonkumaa akkan tewaayidoo hin gadhiifne faaruu kana isaan ibsan jira. Faaruuwwan ani qabadhee dhiyaadhaa jiru garuu faaruu baay'ee isaaniif jiru. Faaruuwwan kun maal jedhaa kan jedhu jiraachuu danda'a. Faaruuwwan qabadhee jedhaa jiru tokko hundumaarraa addaan godhee Waaqayyo guyyaa sanbataa eebbisee qulqulleesseera haa kabajnu yaa namoota kan jedhu gisee dhiyootti isiniif qabadhee dhiyaachaa jira. Inni lammaffaanii faaruuwwan baay'ee itti gammadu faaruuwwan baay'ee itti muka tokko naaf dhaabanii kunoo mana koo balbala
kan Solomoon naaf ijaare mana waaqa koo ilaalaa jira. Asuma achi isaarra gaafa ga'u ani hin dhaabbadhu handaraasha keessa taabonni hin jiru abboommiin kakuusaa. Yohaannistuu argee samii gubbaa irratti kanumaaf kabajnaa tewaayidoo martii jechuudhaan faaruu danuu isinii qabadhee dhufaan jira. Qobaasaa mootiidha Teklaa Hayimaanotiin abbaa nageenyaati naaf dhufa dafeetii kan jedhullee waa'ee abbaa keenyaas qabadheetiin dhufaan jira. Faaruu baay'ee isiniif qabadhee dhufaan jira. Isin garuu akka jajjabaattan daawwattoonni firii tewaayidoo hundumti keessan baarras lixarras kaabarras kibbarras kan jirtan akka daawwattan maqaa waaqootti isin beeksisa. Darbees dooyyuu Abunee Teklaa Hayimaanotii bakka fayyinaa kan taasisan waliif sheer gochuudhaan baay'een keessan ijoollee waldaa Durboo Maariyaamii poostus gochaa jirtu. Gaafatti hangamni ergamoota qulqulluu Mikaa'eliin bakka didibbe jedhamutti samiirraa gadi bu'e daawwachaa turtanii sheer gochaa turtanii. Ammas immoo akka isaan dooyyoo Abunee Teklaa Hayimaanotii bakka itti qulqulleetti aarsamaan gadi buutee uummata eebbiste gaafatti qulqulluu Abunee Teklaa Hayimaatiin bu'an namoonni baay'een isaaniitu dhaabbatanii daawwatanii qasta deemminaa uffatee gataan bu'an. Bakka kana immoo akka nama dhufanii cuubaman akka isaan fayyanii fi akka waliif sheer gootan poost gochuudhaan karaa telegiraamii ta'e karaa iimoos ta'e karaa garaa garaatiin akka waliif dabarsan ijoolleen firii tewaayidoof ijoollee kan taatan hundumti keessan akka dhuftanii fayyitan bakkatti maqaa waaqootiin isin beeksisa. Kanaaf bakki sun iddootti maraatuun fayyaa jirudha. Iddootti hidhamii hiikamaa jirudha. Iddootti gophoon diriiraa jiru. Qulqullicha Abunee Teklaatiin dinqii isaaniitiin fayyisaa waan jiraniif jajjabaadhaa isiniin jedha. Tole abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessu jecha waa hedduu nu dabarsaa jiru. Waamichalleetiin waamaa jiru jechuudha akka nu gidduutti argamtan jechaa jiru. Eebba abbaa keenya Teklaa Hayimaanotii akka hirmaatan jechaa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakka Didibbee jedhamu mana amantaa Teklaa Hayimaanotii irratti raajii guddaan kan raawwatamaa jiru achitti argamu jechuudha yeroo ammaa. Kanaaf maatii waaqayyoo hundumti keessan bakka sana daawwattanii fayyina yookaan barbaaddan akka hirmaattan isiniin jenna. Abbaan keenya faaruuwwan qabatanii dhufaa jiran illee gara fuulduratti faaruuwwan baay'ee nutti himaniitti jiru. Anaa dhufuu jedhaanii hundumtiyyuu jecha abbaa keenyaan nagaadhaan nuuf kottaa faaruu keessan gammachuudhaan simanna jechaanii faaruun isaanii yeroo dhufutti immoo firii tewaayidoo tuubii irraa yeroo dhiyootti faaruuwwan hedduu qabatanii kan dhufanidha. Faaruu isaanii sana ammoo achirraa argattu ammaatti faaruu tokko qofaadha kan gadhiisna jechuudha. Gara fuulduraatti isin gadhiisna. Dhaamsa dhumaa ijoollee firii tewaayidoo kana hordofaniif yuutuubii kana hordofaniif dhaamsa maalii dhaamtu isiniin jedhamesti? Firii tewaayidoon tewaayidoof lammii yookiis firaa jechuudha. Firii waan jedhameef firii jechuun ija waan tokkodha. Kanaaf ija kana immoo abbaatu qabata. Maaliif warqeen harka keessa jirtu sibiila fakkaatti jedhama. Akka warqii otoo hin taane sirriitti qabannee barumsa achirraan darbu faaruu achirraan darbu dhaggeeffachuudhaan sheer walii gochuudhaan akka sheer gootan akka nu jajjabeessan firii tewaayidoo yuutuubii kana akka duukaa dhaabbattanii akka duukaa dhaabbannu hundumti keenya maqaa waaqayyootiin maqaa haadha waaqayyootiin isinan beessa. Darbee obboleessi keenya faarfataan Maraa'ol faaruullee waan garaagaraa hojjetee waan jiruuf kan darbanis daawwachaa jirtu. Ammas immoo faaruu garaagaraa qabatee waan dhufaa jiruuf faaruu isaa kanallee akka daawwattan akka wal daawwachiiftan akka sheer walii gootan ammas maqaa haadha waaqayyootiin isinan gaafadha. Akka obboleessa keenya immoo nu jajjabeessan akka innis jajjabaatee abdii gootee waan guddaa waan bal'aasaa hojjechuu akka ni danda'uuf isis immoo akka deeggartan akka duukaa taatan akka duukaa taanu hundumti keenyayyuu maqaa haadha waaqayyootiin isin beeksisnaa. Jajjabaadhaa ijoolleen tewaayidoo koo baarras dhiyaarras kan jirtan waaqni abboota keenyaa isin duukaa ta'u galatoomaan jedha. Ishmaati waaqayyoo abbaa keenyaa nu duuka turanii waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessisu jecha kan isin faana ture abbaa keenya abbaa Gabre Iyesuus Kabbadaa Warqinaati. Dhugaadha miti? Dhugaadha. Innaa akkasira jechuudha. Ani immoo kan isin faana qophii kana qopheessee kan isin faana ture faarfataa Daaqon Maraa'ol Waaqshumiidha jechuudha. Waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u jecha faaruu isaanii nu agarsiisa maaloo abbootiin daandii dhugaa kan jedhu umarratti isin affeera jechuudha. Waaqa nu jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Agarsiisa maaloo abbootiin daandii dhugaa kan dogoggoran qabne nu takka banuuf ragaa nu dogoggorsuudhaaf nu
duukaa bu'anii nu dogoggorsuudhaaf nu keessaatti